gara kana mali pakka ayyaane pannu jalqabnisuun ibsadee turanii gara kana akka lama dafachuun deenya tokkoffaa guyyaa bara haaraanitiin jiramuudha. Lammata immoo guyyaa wobooti jechuudha guyyaan addaa. Guyyaa addaa wanti nu ayyaaneffannuuf bara haaraa qaba jechuudha. Ittiin daballee immoo jaallan qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegaman yaadachuudhaaf jechuudha. Jaallan qabsoo bilisummaa Oromootiif jecha wareegaman yeroo yaadannu nuti immoo irbuu keenya yeroo itti haaromfannuu fi fuulduraa fi gumaa jaallanii akka baafnuuf yeroo itti wal jajjabeessinuu fi wal bira dhaabbannee saba keenya bira dhaabbannuudha jechuudha. Akkuma beekamu as keessallee miseensis ni jira, hawaasnis ni jira. Hadhas yeroo tokko qabsaa'u tokko taa'ee ilaaluun rakkoo guddaa fidaa jira jechuudha. Garuu bilisummaan hunda keenyaafuu wal qixa. Yeroo kaan lubbuu fi aarsaa godhee bosona keessa taa'ee waan nyaatu dhabu. Oromoon gadiin jireenya gaarii mana keessa jiraata. Biyya addunyaarra jirus jireenya gaarii jiraata. Kanneen lubbuu isaa kennee bosona jiru sana bira dhaabbachuun dirqama ta'a jechuudha. Kana hundumti keenyaa yaadachuu qabna. Nuti hadha yeroo gammachuun asitti dabarsinu jaallan bosona keessa jiranu gaddaaf gadadoodhaan akka dabarsaanu yaadachuu qabna jechuudha. Kanaaf hamma barri haaraan dhufuun nuti gammachuudhaan dabarsina. Jaallanniif jecha lubbuu fi aarsaa godhan akka gaddaatti dabarsu jechuudha. Barri haaraan hamma dhufee jijjiiramuun nurratti gabrummaa lakkoofsisa jechuudha. Warreen bilisoomeef immoo bilisummaa jiraatti gammadanii bilisummaa jiraa ittiin kabajataa bilisummaa jiraatiin ayyaana waggaa kabajatu. Bara baraan nuti immoo bifa gaddaatiin gabrummaa ofitti lakkoofsuudhaan kabajanna jechuudha. Kun maaliif ta'e? Uummanni Oromoo miliyoona 50-60 lakkaa'amu kun utuu afaan tokkoon wal cinaa dhaabbatee irree tokkoon qabsaa'ee fi gabrummaan duratti barri haaraan hamma dhufuun gabrummaan duratti lakkoofatu jechuudha. Nuti gabrummaa lakkoofataa deemna jechuudha. Haa ta'u garuu qabsoon adda bilisummaa Oromootiin eegale hamma hadhaatti injifannoo hedduu galmeesseera. Nuyi kana wal biratti afaan Oromoo waliin akka dubbannu kan taasise qabsoo adda bilisummaa Oromoo eegaleera jechuudha. Afaan Oromoo biyya keessatti akka baratamu, afaan hojii akka ta'u. Kanaa olitti immoo Oromoon an Oromoodha jedhee maqaa Oromootiin of waamuudhaa fi qabsoo adda bilisummaa Oromoo godheen hundumti keenya an Oromoodha jennee Oromummaa keenya of barree ittiin of waamnee hanga guyyaa hadhaa jiraanne kunumtinuu akka bilisummaatti fudhatama jechuudha. Garuu kan inni hammaddu yeroo tokko qabsaa'u tokko callisee ilaaluu qabu. Amma nuti asii gammachuutti kabajanna biyya keessaa Oromiyaan akka jirtutti gadda uffata gurraachaan bara kana dabarsa jechuudha. Kan obboleessa irraan hin jiru, kan haati irraan hin jiru, kan abbaan irraan hin jiru. Sadarkaan nu wadha keessa jiru immoo sadarkaa shiftaan waraana mootummaa ofiin jedhu kun sadarkaa inni abbaa fuulduratti ilmoo gabbaasee waan hin barbaachifne irratti raawwataa jiru argaa jirra dhagaa jirra jechuudha. Sadarkaa fokkuu sadarkaa salphinaa keessa jirra jechuudha. Kana keessaa ba'uuf immoo utuu kutaa waliin waamin, utuu amantaa waliin waamin, Oromummaa qofaan yoo wal bira dhaabbannee keessaa balaan ciccine salphina kana keessaa baana jechuudha. Hadda kanneen biyya keessaa akkii warri Oromoon biyya keessaatti jiranuu kan bara kamiyyaa caalaayyuu kan nama gaddisiisudha jechuudha. Sadarkaa jaarsi waggaa 80 waggaa 90 70 mana hidhaatti guuramu geessa keenya jechuudha. Fokkuun kanaa waliin jiru. Sadarkaa ilmoon haadhaaf abbaa fuulduratti shiftaan waraana mootummaa akka barbaadeef haadhaaf abbaa fuulduratti safuu waan afaan namaatti himuun nama saalfachiisu yeroo irratti raawwataa jiran jechuudha. Kana keessaa ba'uu fi kanneen hangafa koo taatanis kanneen quxisoo koo taatanis guyyaa har'aatti kaaftanii waraana bilisummaa Oromoo isiniif jecha nuyiif jecha Oromoof jecha dhakaa keessa bulaaru kana bira akka dhaabbattanu kanneen waadaa
sentanii irtan waadaa keessan akka haaromfattanu kanneen illee miseensan ta'in gara dhaaba kanaatti dabalamtanii kumsitanii uummata Oromoo haadhaaf abbaa keessan akka salphina kana jalaa baaftanuun isinitti dhaammadha jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa.